Keenya oduu gaddaa qabannee dhiyaanne irraa oduu gaddaa kana kan isinii dhiheessu ana Umar Muhammadiin. Qabsaawaan Oromoo Jaalmuhee Umar Muusaa yookaan Abbaan Bobbaasaa rasaasa diinaatiin wareegamee jira. Muhee Umar Muusaa yookaan Abbaan Bobbaasaa abbaa isaa obbo Umar Muusaa Dilootii fi haadha isaa Kaddoo Mawwadaa irraa bara 1964tti Walloo Kamisee Aanaa Jillee Dhummuugaa ganda qalqaltiitti dhalatee guddate. Barumsa seenee hanga kutaa 4tti barate. Guddatee jirus dhaabbatee qonnaan jireenya isaa gaggeeffataa ture. Maatis godhatee Muheen yookaan Abbaan Bobbaasaa abbaa ijoollee jahaati. Bara hedduuf qabsoo Oromoo kan kaayyoo ABO'tiin bu'uureeffamte gaggeessaa ture. Muhee yookiin Abbaan Bobbaasaa biyya alaa Saudi Arabiyaa naannoo adda addaa keessa jiraachaa ture. Kutaa Saudi Arabiyaa bakka adda addaatti ilmaan Oromoo kaayyoo ABO ganamaa irratti ijaaraatii ture. Fakkeenyaaf Saudi Arabiyaa kutaa akka Xaayif, kutaa Jiddaa, Riyaadii fi kutaa Jiizaanitti hojii guddaa dalagee jira. Keessattuu Saudi Arabiyaa kutaa Jiizaanitti hojii qabsoo bilisummaa Oromoodhaa guddaa dalagee jira. Bara 2016tti qonnaa ABO Arabiyaa kutaa Jiizaanitti dabalamuudhaan hojii boonsaa fi akkaan namatti tolu dalagee ture. Hojii qabsoo kanaanis miseensota ABO biratti fudhatama guddaa argatee akka itti gaafatamaa qonnaa tahee qonnaa gaggeessuuf dirqamni itti kennamee ture. Gama isaas bara 2016 irraa kaasee haga bara 2019tti bifa gaariidhaan qonnaa ABO Saudi Arabiyaa kutaa Jiizaan sochoosaa ture. Muhee Umar yookaan Abbaan Bobbaasaa nama dantaa ofii dura kan dantaa sabaa dursu, qabsoo Oromootiif nama bakka guddaa qabuu fi nama kaayyoo ABO irratti cichee dalaguudha. Bara 2019 keessa mootummaa Saudi Arabiyaatiin Arabiyaa kutaa Jiizaan irraa qabamee gara biyyaatti gale. Galeehis hojii qabsoo hojjechuu irraa takka duubatti jedhee hin beeku. Waajjira ABO Walloo Aanaa Jillee Dhummuugaa kan magaalaa Sanbatee banuu keessatti adda durummaadhaan nama dalagaa ture. Achi keessattis gahee hojii isaadhaan abbaa dinagdee tahee dalagaa ture. Sababa lola Amaaraa kan Amaarri Finxaaliyyii Amaaraa Oromoo Walloo irratti bara 2021 baneen walqabatee uummata keenya madaa'e hedduu gargaaraa ture. Maallaqa garee warraaqtoota sabaa uummata keenya baadiyyaaf magaalaa osoo hin jedhin hunda irra deemee madoo gargaaraa ture. Nama hedduufis fakkeenya guddaa ta'ee hojii qabsoo bilisummaa Oromoo hojjetaa ture. Sababa lola amma deemaa jiruutiin lolli jabaan Aanaa Jillee Dhummuugaa irratti godhamuun isaa ni beekama. Sababa kanaanis uummanni keenya hedduun wareegamee qabeenya hedduunis manca'ee jira. Lola xiyyaaraatii fi dirooniidhaan irratti godhameen namni hedduun jumlaan dhumee jira. Baay'eenis bakka tokkotti rashanamee ture. Jaalmuhee Umar yookaan Abbaan Bobbaasaa akkuma kana sadaasa 17 bara 2021 guyyaa roobii Aanaa Jillee Dhummuugaa iddoo Darbii jedhamtutti waraana shiftaa BP'tiin ajjeefamee lubbuun isaa dabartee jirti. Jaalmuhee Umar yookaan Abbaa Bobbaasaa ajjeesanii waraqaa eenyummaa adda bilisummaa Oromoo kiisa keessaa qabu kiisaa baasanii harka gubbaa kaahanii biraa deeman. Reenfi isaas guyyaa roobii san galgala uummata keenyaan kaafamee kamisa guyyaa 18 bara 2021tti sirni awwaalcha isaa qe'ee dhaloota isaa ganda qalqaltiitti raawwatame. Qabsaawaan Oromoo kan qabuuf fira haalii fi jaallan isaa hundaaf jajjabina hawwina. Akkasumas uummata Oromoo addunyaa irra jirtan maraaf jajjabaadhaa isiniin jechaa isaaf immoo manni isaa jannata haa ta'u jenna. Qabsaawaan ni kufa, qabsoon itti fufa. Qonnaa ABO Saudi Arabiyaa kutaa Jiizaan injifannoo uummata Oromoof.